فراديسي خيتي دي ميرا في يوم سجنا ده والجروب اللي ده لاجنا جنا فجأة كده دوغارة بتناتي مثلا من كوبس دين تاسا لقي فردو يسيما نما قافا يوانا سخابة يتني خابة جسا نرى قبوي تما نما سخ نرى قبوي سنجرة سهادة نرى قبوي أما جران لقي فرد مرادي ننجيكين أدرا وكان ننجيكين أنا أما لقي فرد ورب القابة جرون أكا جولي ورا سدت خابة جان وكنني نوكنو خابة جان وكنو باتني ما كيف بسيطة أبدا أبدي ولو بجران رب يكب ولو مجران رب لي ربو بالله تعال تنجالة تنجيب بتن فردا أنا جيتي دباتو جهان فيتن جبا فيتن جالة دا فيتن نعربسا فيتن وان فيتن جا أنا أما ولو مغلط مرادي نديست أدرا واقع أدرا سيرا أدرا أبولو ما نديس أبرسي أنا ونين غافة تاجرو هيرا رامباني سيرا رامباني إذا سالم خجل تو جلا ديم بودو جلا ديم ديكالا نعلى تلو عليك هو معلومة ذكر ياكي ما كيفو واتكن كني ما فهم بندر سيرا يادني نتودني غافة تاجرو جري تو كوفا غافة والفوران تو كونامني غندا تو كو حقا والراقبا Ollu omina walirraa qaba maali warri si komando waan kana nu dhabe jennee gaafii sin gaafataa jirra malee wanni asirra dhaabbatanii baq jettanii kan guutotin nu jeetanii maal abbaa keessanii nu jeetan deessana jiisatilleen hoolejiin arargeen jirtu arargee jechuun goota oromoo kutaa kudha takkaa odoon ta'in nafxanya irratti arargee goota qomadhaannee isinitti himnaachu yoom takkaa nama baqannee gar yoom takkaa waa wallaallee gar hoolejii jettee jala deemtee hoolitti misidha bo'aan namun bara wallahi mataa na nyaattan warra bulkaaba wallahi mataa na nyaattan إذن وو من أمني نما إذن يجابوا تكم بيتن وو ما تك فوتو يدير عادل يتمو ماجتي يابو مي وو مسين جتو برانم بابر خنان ندي بابر والله خنان ندي بان من وانو ما خنان ندي إذن قاي ماتي واتك سيغافر دودر السلام عليكم واتك كنان غافتين وعليكم السلام دغيفت وراررغي فكاتت مرات وراررغي فكاتت تو كوفا أرارجي اوكي ندغيفت هاي ندغيفت إيدل ادين تل اورومو هرارجي غافا غانتا كيسري راغباتو يولي ولي نياتني ولي دودن دغانتا اولاسن جما بتني في انم بوكتا كنيتني في مركاتو كنيتني في وان يولي جمبر باد في وري شيبر باد اوفيساني نمن غلچمو نمن غلچن أكسو غاف وانا ناديبس اييه غلطوم ايغا كستاتي ماكي نما ايغا يرمتي kuno kadeen gadda gaabii walitti uffisan asluma ijoollee arargee godhanii gaabii itti uffisaa turanii namni arargee achi keessa jira maaliif affeeramanii intarneetii sirraa fuunee soddoo allama gam maaliif jechuun nu dhaban kana ni beektaa tokko naa deebis lammaffaa namni tokko eega intarneetii takka nama keessaa gabbaate warri soddaa tokko wanni ittiin nama kabaju wanni ittiin bakka walii qabu nama tokko kan sirraa fuudhe san kabina sii kennee ulfina sii kennee aatillee soddaadha ulfina kennitee waan inni barbaadu hunda irraa argattee ijoollee ganda sanillee hunda kabajaa jechuudha. San keessaa waa takka gartee ati idil. San keessaa gartee? Gaafii lamaffaati. Hayyee. Gaafuma naa deebisi gartee gaafii lammaffaa waan hanqa kana keessaa gartee. Fixattee ati gaafii ta'e fixattee. Fixadhee naa deebisi gaafii kana keessaa gartee moo ngara? Hanqan mootanii jira barbaadu. Takkaffaa dhaggeeffadhu siif hima. Uummata taabura. Takkaffaa dura gartee moona garreen siin jedhan waan arge dhaggeeffadhu waan takkan siima yookaan argee nagaafatte deebiin irraa eeggadhu bar gaafii kana keessa agartee moona garreen siin jedhu obboleettiti yaa waatiin tun intala dhalaatti gaafii kana keessa argite moona arge garuu waan dubbachuu deemu irraa ayya akkatti argite naa deebise ikraam taanki ulaa kee ikraam kanatti taabuu dharkan harkaan taabuu hundi keessa akka sabaamuna walloo kanatti amma warri aadaa beeku warri safuu beeku akkanuma jira taabuu hundi keessa. Okay. Namni tokko ati ma jireenya keessi beekame micoon duraan fadhu harargeen na rabsiti hin fadhu jireenya si beeka isin abbaa feete jalatti abbaa feete heerumti obsi miti yoona dhagee eega kan taate maal gayyaatanii maal gini harargee soddaa warra baaleeti soddaa warra jinni teessanii namni feene hundi soddaa haadha qabdi dhageeffadhu dhuma haadha sana kotu rara gabbu dalluu afaan kot bocola funyaan inni gatiin kontu gabbu jaarsaa wajjinu jireenya dadhabdeeti abbo arabbii jedha harmallaa harargee tana dura rakkat yoo gaafii sirnaa gaafatan gaafii sirnaa namaan deebistu mee jara keenya oromoon walloodhaa oromoon jimmaa oromoon wallaggaa aadaa oromoo keessatti yeroo intalti takka namarraa heerumtu yookaan kennatan ganda soddaasanii maaltu godhama kabajaa addatti jira soddaafillee kabajaa addatti qabaatan qoy kana keessa warri si komando kabajaa takka tan isaan nu kennan soddoomina takka tan isaan nu kennan maaltu jira intala oromoo kutaa kudha takka jennee abdannu maakiin ooroodhaa ibsatti eega heerumte kabajaan ijoolleen arsiidhaan nu qabdu mee takka as kenna maal gartanii afaan bantan hoolayi na aalatullo aleek aboo ummata jasbaa ummata najisa nuti safuun guddanne aadaan guddanne jedhan namni tokko eega soddoome
eega soddome miciyyoon tun bar harargee bira tarte akka saba oromottu kabajaa qabdi ture tilaarra kabajaan isin qabdu sun mutaan achi barraa faransa irraa dhufee xayyaarumaan lafa bu'ee miciyyi tol seenee miciyyoo waan godhe malee wanni isaan godhanis aslitti fidaniituma wanni kaayanii gaabiitti uffisanii maayikitti uffisanii bakka reediifatti uffisanii lafa kaayan malee ijoollee harargeetti maal godhan kabajaan ijoollee harargeetti qabaatan maal kana kan isin gaafataa jiru jechuudha waan sirnaa namaa deebisa nuti arsii jibbaa qabaannee miti oromoo tokko jibbinee miti gaafii kana isin irraa dhabne jiran teenyee guyyaa hanqa kana guutu kabaja akkamiin nuu qaban jarri kun bakka nuu qaba jarri kun akkamiin nuu laala jennee isin laalaa turre malee waan isin ammaantan albaatan waan asirraa udaantan kan teessaniif qarshii takka paantii udduudhaa takka bitiniif nama arrabsitan maaltu jira isin gaafataan jirru wanni gaafataa jirru maayikiidhaaf ibsishan isin maaltu isin iyyisiis maaltu isin lolchiis maaltu arraba fide du'aayiidhaan eegallagaa ustaaz yaa rabbi waan sitti yakkineen duwar Muhammad achi keessa baasee bar oromoo harargeeti bar tanii dagartanii isin dagartanii haadha rawu tanii dagartanii isin tetteessanii asii harka qullaa hudduuraaf tanii jechuudha minaa gabba maalummanni kanaa yaaki hayi dhugaa jirtu walitti mun gaariidha jira kan dhugaan jirtu takkittiin olee kootu yaaboo isinuma harargee kanaan ol galchaa dura oromoon wallolleen koottaa jiran an amma galdumatti hin jiru waan kana isinilleen akka oromoo kaanitti illee koottaa nurratti himadha wallaahi kun amma tuffii jaama kun jira kan tuffii jaama ijoolleen jimmalleen koottaa kun tuffii jaama jiran tuffii hanqan qabne kun amma daangaan qaba kun amma wallaahi daangaan qabu jira kan sheer godhi hundi kee sheer godhi takkittiin olee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أتين تلانولي أتين تلانوليتي ما كي سينفيني ورسو دومينا سينبيني واني سورة خاتف مال قباب سنادي بس تك تك أتين تلانولي حررجي قيسا كل يجو واني جرى سينفيني ورسو دومينا سينبيني ورى نمو ما كي سينبيني واني كبتي تيسو مال بوليسي ويلكم بيرو كوت thank you goto ko hakana kana la namni gonni dolle hararge ra kana fada male amma kana keessa ati inta la hararge eegataati la la maral optinan hararge jet usagate yetila amma ifibu huddusi wa kennachu dadabdeeti asi albati kana dibayra takiti me wan kana keessa amma wanati got wanati agar na debis gababsi yella ayya amma gala nagadin busini en gurra qalbi kawana dhagee firsima amma fakkenya ayye wow masura irra kaate soddomina jarri si qabu kan qofana lafa kaayla waan birata gamana qabbi asna qabi attumadhiisi maal godhu jaalata nama si jaalanni ma jaalat maalummaa keetu sin beekan bakka usin qabu maal jaalat maal irra jaalat maal gartee jaalat me fakkenna waan ibsishaan si dhiyaatee si godhu takkanaayim waan maayikiin si dhiyaatee si godhu takkanaayim gabaabti gaafii lameen kan qonaayim jaalalti nama akkana obboleetti ko dura ofii ta'iti namaa ta'e akka Kadiir Martuu nutti musanitti yoo dhugumaan dhala Kadiir Martuu taat yoo dhugumaan intala jaarraa taat waan ummanni keenya nu barsiise san nattiin obboleetti ko nattiin maal jaalat maalummaa keetu sin beekan maal ta'uu isaan si beekan mee amma eegayeeru manaate suuraa isaaniitiin deemta guyyaa tokko si dubbisanii nadage ayyeti yetana itti dheesheete naadee takkitti yaa intala dheera kiyyaa naa deebisi rabbii suumi sodaadhu naa deebisi yaabo rabbii jedhi naa deebisi obboleetti ko akkati taatu hin ta'oon garuu aniin jaaladha hayyee tana sii deebisee dhaabbadhu wanni biraa jaalatte soddoomina bakka nuu qabanii laala amma gaafii naa deebisuu hin dandeessu aboo rabbii jaa ijoolleen ta'e taaragee shamarran kun nu dhiisaa yaa nu dhiisaa yaa ijoollee nu dhiisaa maqaa dhalaa oromoo arrabsullee isa fuudhan nu dhiisaa yaa nu dhiisaa jecha badaa nu afaan hin baasina adaraa seeraa adaraa waaqayyoo nu dhiisaa jara keenya nu dhiisaa hay nu dhiisaa nuti bar kabajaa dhabnee salphinnaa bar hin salphannee bar jedhan maaliif nama oofta yaaki maaliif nama boochifta yaaki maaliif bakka namaa dhabdanii maraataa nama goota yaaki nu dhiisaa way haboo rabbii jedha akkam taana poolisi welcome biro rakkadhe dhalaa tana waliin mee poolisi la naam welcome biro baga jiraatte aboo baga nagaan dhufte waggaa dheeraa booda walgarree mee poolisii keenya tokkicha keenya mee wanni jarri kun ammaan tana soddoomina janii intala tana fuudhani waan soddoomina tokkollee irraa garteet kabaja uummanni arsiidhaa nuu kenne garteet akka ilma gaddee gudeedha harargee tokkotti ani yaada keenii deeggaraa nama bichootana gaafa isiin as baatee amma dura harargee miti an harargeen fadhuu jette san amma ijoolleen teenya turre guddaan fayyaalessa namni malli galeef gartee akka hiyyaa fi keetii kun profaayilaa miti karaa isiin irra deemtee irra deemu because nama si jaalatu jaaladhu kaba akkasiif hin qabne bakka hin qabiniif haramni qabiilii khaadima si dabar si galee qabiilii khaadima ja iftaa'uudha akka keetii kun jiraatu asi kabaji
amma ijoolleen amma naguma profaayil godhattee deemtu kun naggaa ta'edha fayyadamuu jiran akka kophii gartee saanaa namni irraa nyaatee achi kaa'u miskiina waan beeyna kana gartee hoolayyii ijeedhanii biyya namaa geessan kana gartee akka hoolaatti namni biyya irraa qabee biyya namaa geessan kana itti fayyadamuu jiran isaan makkiin as baatee an Harargee miti an arusiidhaa gaafa jettu san eessa jiran Harargee mi arusii bakka feetee waa jiraattu kabajaa waan jaanii jira arusii ni kabanya akka nama tokkotti ilmaan Oromooti saba hundaa'u ni kabanya nama ammoo si tuffatu kasin kabanya abbaa fadheefuu bakka laachuun iftiqqeessu jaamaa kun yaada bareedaadha. Manni keenya ammoo namni kun maaliif akkana jee dubbatee jee shamarran keenya gatii isaanii ilaaluun barbaachisaadha. Fadhii fi qofa jala deemuu otoo hin taane kabajaa Akkaluuchee haadha jecha aamin jedhiiti furdusii jedha boyisisaa fi makii geettame kiyyaa dayyuu jecha kiyyaa diqaalaa ilma haadha sadi kiyyaa konkaa arboo shiriinsa abbaataan keessaa deemu siin jedha abboo kiyyaa dayyuu sowaata kan beeyne hoolaa haadha raawu leeshitti garagalchitee aamin jedha abboo ijoollee si komandoo si bora bora kiyyaa dayyuus luuchee haadha seetii himi. amma kalma dagaa sodda okay loli booti mucaa baalee loli mee loli goota afaanii arrabsi nu warrabsu waraabadhaa isin ilmaan walloo dhalanii isa isaan arusiin tun ilmaan walloo tokko isa kayan nu warrabsi hooti buya sigad yaa akhi yaa jara keenya gaafa nuti isinitti himnu gaafa nuti waa dubbadhaa jennu joolleen teenya ta Harargeetu if dhagaa dammaqaa lafaa ka'aadhaa jara keenya namni kabajaa siin qabu namni bakka siin qabu soddaa jettanii nama jaalina jettanii wanni baq jettan tokko hin jiru isinitti himna kana jaalattanii jibbitanillee kana teenya isinitti himna jechuudha nama gammaduun waan biraa kabaja namaa qabaachuun waan biraati poolisii wayin dogoggoree waan kana aboo likkii dobbalee kan dogoggoree amma mutaan kun ol seenee maal jee arraba ture nu bira dhufee silaa nu arrabse wabillahi muka hudduu keenyatti waan dheengadda walloo irra daleete caalaa isaan qaqqabnee goona garuu nuti Oromoo irratti waan akkanaa hojjennu Oromoo irratti waan akkanaa raawwannu jennee waan akkanaa dhiisaa turre malee nama sodaanneeti miti nama bakka qabna sabab bakka qabna garuu sodaa eegate fakkeenya poolisii wayin si gaafadha intala takka gaafa akka warra soddatti nama kennitu gaafa intalti sun deemtu yoo waasii kennuu baatanu qoree janii waa lafatti hidhanii warra soddaa deemuu dhorkanii warra soddaatti waan san kennanii achi booda warra soddaa sanillee kabajanii ijoollee ganda sanillee kabajanii ummata ganda sanillee bakka qabaataniif akka ganda keenyatti poolisii akkasimi. Waa hunda dambii jaanii jira micoota nuu guddisee bar dambii jaanii dardaree ganda sanii waan qabu qaba. Kana keessa poolisii keenya maal agartee ati amma ilmaan argeetti kaba. Ijoollee si komandoo nuu qabdu eessa garte tokko tu jende akka sabata nuun qaban kabaja nuun qabanii dambii mee amma takkitti noolee tun adda profaayilaa noorot miciyyoo teenya tageema qabdu doo profaayilii godhatti irra wayyu maal abbaa isi be wallahi waa gubadda yaa bokka keenya waa beekan wallahi lazi lubbu mee dhalage mee amma koolseen kun si arrabsu jira bar laal takkitti muqaarri koolseen suni Harargee jeesi arrabsaa ture garuu isin maayiki jaalanna isa jaalanna maal baakeetii jaalatta maal irraa jaalatta bakka usin qabani maal irraa jaalatta dalaata ka gaafa bar ganda sanin barbaanne joollee ganda sanin jala qabanii gurra kaanii bar mee ati maaltu irratti naan jette sawaan irratti bar walumaan barraa kaanillee firaarraa kaasu yoo waan san rakkoon keessan kanaaf anaa siima okay obboleettii jeqaalii takka farratti nuti ammoo inni dubbachaa jiru ammoo gootichi kun sifaadha kabajaa teefaadhaaf dubbata malee dhimma mataa isaatii miti inni nam tokko garuu ati akka nama lafee tee biyyatee qeetee kabajaa eeguudha qabda makkiin tun amma dura as baatee waan isin jette ni beeyta warri isaanii kun amma kabajaa siif hin kennan sin beekan okay ani Harargee miti isin hin barbaadu sooshaal miidiyaa irra zabana meeqa jechaa turte bakka feete ajja bakka san si deebisaan Harargee eefa isin akkana jette isin duba isin Harargee miti jette Harargee miti jettanii jalaafu qabdan barsilaa dhugaa dubbachuu akka dubar kajaalatu isin amma warri hin jaalanne itti dhiisuu qabna bar okay no dhageeffadhu takkitti noolee na dhageeffadhu yoo hawaasa Harargee san hin barbaadu jette ati tokkoffaa hawaasa Harargeeti bakka namni si keessaa dhalatee si barbaadu jessan maaliif suuraa si qabattee deemta maaliif qabattee deemta ati Harargee san yaadda dhugaa dubbachuuf asillee ni beektaa waan dabalee sunis kuttee na dhageeffadhu takkitti na dhageeffadhu sunis kuttee bi eegamma heerumte namni tokko eega heerume bakka bultii godhateeti bakka guddinaa dhaabbatee bakka kabajaa dhaabbatee bakka ulfinaa dhaabbata takkitti akkasii bokkosiimisa akkasiimi
dhaabbatte illee alhamdulillah. Dhagee ka kutte amma gabbaatee akka nama soddaatu kotti waan sanis dagattee akka sammuu guddaa takka yaaddee joolluma teenya ta'achii jirtu saniif joolleen si komandoo ila ammatti isaanii kabajaa nuuf qaba agartee takkitti na deebis kabajaa isaan si qaba agartee wallahi bakka tana si deebisaan arge hayyee intalti takka gaafa heerumte isiit afeeramoo jara santu ammalaan sila akka fakkaatu sinama biraa ol naqi micoon haasa'u waliin laayitti akhi nama dhageessu wallahi walitti laa kunan buusin koy takkittiin olee obsu takkitti ati heerumte koy obsu takkittiin olee ati heerumte ani heerumeeti jira dhagee an gaafa ani heerume jechuudha ayyaammoo osoo hin ta'in feera kiyyeessantu jechuudha waan garagaraa qabatanii dhufanii malatti dhufanii na laalan. Hinaaf jaarsanii qabdaa isin jemti yoo dhiisi laal takkittiin olee jaarsa wajji jirta ammati. Na dhagee ani feefoo ani heerumeetiin jira jaarsas nin qaba gaafa ani heerume jechuudha. Ani nama yaa nama afeeruu osoo hin taane dhagee gamichi na dhageeffadhu har'aawa kuba na dhageeffadhu gaafa mee wallaahi wabillaahi taniin dalage naa nyaachisin ilmoo naan guddisin jaarsaa wajjin jira jemma eegaan oromoo biraan deemne yalla mudirra kaafadhu takkeetti michi yoo mudirra kaafadhu siin qabu taane kakak wallahi wabillahi yani heerumen jira garuu wal biran jirru malee waliin jirra wal biran jirru qabutti ne wal biran jirru gaba kotu gabbe hudduu teetutti fi jaarsa heetu qabachuu dadhabdee jaarsa namaa jala hudduu shubbisaa deemta shubbifamtu akka garan qabne ta'u walwaale jasba maqaan olee gabbuusi maqaa biraa barreeffadhu deem diqaaltittina alatullo alikatan abbaa fi haati garagaraa guuranii fidan wasakh tultulla abbaan ganda biraa haati ganda biraa gararraa fuudhanii dhalaniitu nama darara wallahi tortu ajooytu tan agartee makkii tanatti rabsa salaati konaa kan dhufee jarra koy obsinaan koy tanatti raggattu raatan raggatta jallatte maali warra arsi kabajaa nu qabne jara hudduu banan hudduun isaanii haa dhuftu mata jasba hoolaa wal geesse ilmaan akkoodha maal raggattan ilmaan sharmuuta alee nyaaddaadha us bokoka ati maal maal sibeeti duro gabbuu deemi amaara argee maqaa ati koy ati maal sibeeti obsinaan annan beetu dhuga okay yaazu balana koy ati oo sibeeti koy ati sibeeti usma sharmuuta anin tuqu kan naman tuqu ka ati sibeeti injeebar la rakola aboo dhala abbaan malee guddatte intala haati intala gartee kabajaan qabne intala salphina malee waa takkan beene ilma akka guddifte ilma wallahi haati waan guraan takaragati gabbuun aamin jettee abdattu poolisii dura us ilma sharmuu intala milishaa sidaleetiyyaa ajooytuu guddaa maqaa argee qabattee deemta ta ija salanii gallakkisan ta haadhaaf milishaan salee gallakkise ilmoo milishaati ta akkanaatu ni hodde duuda haasawaa beeytu bar haasawaa nama qabrii jalaa soyti tiyyaa ulaa keessaan ficuftee ilaanarraa bani jira na kophee harka baafattee maama seentu ajooytu nama